Akka walitti wanti nuti akka seensitti sirriitti gadi qabnee hojjechiisuu barbaanne waa'ee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuudha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akkamitti hundaa'e? Maaliif hundaa'e? Maal barbaachisaa? Namni beeku qabaa jechuudha. Maaliif? Namni baay'een waa'ee jaarmiyaa hin beeku. Namni baay'een aduma Oromoo waan jedhetu magaalaa jedhetu. Waa'ee jaarmiyaa keessatti waa'ee waaqeffattoota jedhaman baay'ee waaqeffataan lafa waaqeffataan ittiin bu'e ittiin bu'e waa'ee jaarmiyaa dubbatu. Yoo waa'ee jaarmiyaa jiraachuu baate jiraan hin jiru. Yoo waa'ee jaarmiyaa jiraachuu baate hin jiru. Waa'ee jaarmiyaa kanaa keessatti kan boos kan gammadus waaqeffattoonni hedduudha. Waaqeffattoonnis baay'atanii yeroo namaa waaqeffataadhaan hoggaa jenneerra jaarmiyaa jiraachuu namoonni jaarmiyaa giddugaleessummaa tokko waan gaggeessaa jiru gaggeessuu wanni barbaachisu jaarmiyaa namni jaarmiyaa hin qabne akka gatii hin qabne waan beeknuu fi ilaalchota alagaan agartee ilaalchota alagaan waa'ee jaarmiyaa illee waa'ee maalii akka dubbannu godhu waa'ee nama dhuunfaa waan dhuunfaa akka agartee namoota baay'ee sochii miidhagaa ta'e irraallee waa'ee maaliif turre waa'ee jaarmiyaa dubbatan bara waa'ee jaarmiyaa jiraachuu keenyaan dubbatan waa'ee waaqeffattoota dubbatan ani bee lafa dhabee jedha ani waaqeffataadhaan mirga dhabee jedha laal gaddeebiiti bakka kana akka bakka kana hin deemu maal godhan waa'ee jaarmiyaa keenyaa jabeessanii ol fuudhaa jechuudha. Kanaaf maaliif waan jaarmiyaa onni haala keessaa laaffisee fi wallaalee akkanatti Oromoo waa'ee waaqas beekaa waaqa kadhateetu magaalaa waaqeffataan Oromoon durii jechuu malee Oromoon dur jaarmiyaa guddicha qabaa jaarmiyaa inni gaggeeffama giddugaleessummaan afaan keenyaa giddugaleessummaan barnoota keenyaa giddugaleessummaan waan keenyaa ani gama ture akka Oromootitti jaarmiyaa keenya himachuu hojii jaarmiyaa keenya himachuu wanni barbaachisuu fi gatii jaarmiyaa barbaadne gatii jaarmiyaa malee kanatti jiraadhoo hin jedhe jaarmiyaa qabaattee duutee yeroo malee jaarmiyaa dhaalchisu hojii jaarmiyaa qabaachuu baatte irra oolfamtaa jechuudha. Kanaaf namni baay'een ala keessatti waa'ee jaarmiyaa xiqqeechee waa'ee jireenya dhuunfaasaa waa'ee dhuunfaa waaqeffattoota dhuunfaa godhee yookaan immoo magaalatti xixiqqeechee dubbatu sana kan taane maalummaa jaarmiyaa keenyaa yeroo dudubbachuun waa'ee jaarmiyaa keenyaa yeroo haasa'uun waa'ee jaarmiyaa keenyaa hunda akkamitti akka kufne akkamitti akka ijaaramne waliin barbaachisaa waan ta'eef bakka kanarratti sirriitti akkuma of beekutti waa'ee jaarmiyaatis beeknee akka namaaf himnu isin hubachiisuu barbaachisaa jechuudha. Nurra darbee yookaan akkanatti beekni Oromoon illee warri Islaamaa ta'ellee warri Kiristaana ta'ellee waaqeffattoota bira dhaabbadhaa waaqeffataan dubbadhaa warri jiru kun silaa maal jedhamee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa bira dhaabbadhaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa tumsaa jedhaa jechuudha. Waa'ee jaarmiyaa hoggaa jedhan dhimma guddaa akka ta'e wallaalchisanii gatii jaarmiyaa xiqqeessanii akka namoota dhuunfatitti akka jiraattota magaalaa wayiitti akka jiraattota bakka adda addaatti namoonni illee amma maqaa fi sagalee tokko nutti dhahan waan ta'eef waan san gara jaarmiyaatti akka isaan ol butan godhuu fi waa'ee maalummaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa namni akka beeku namni waan qabeenyaa fedha ittiin jira sochii qaamaa yoo godhee irree baasa sochii beekumsa argachuudhaa yoo hojjete immoo yoo waa barate yoo waa dubbise yoo waa hojjete mataa kana gabbataa jechuudha. Namni gatii sammuudhaa dura kennu nama xiqqoo irraa bahi nama of beeki. Gatii beekumsaa gatii barbaachisummaa iyyama sammuu warra irraa bahee warra immoo akka irraa bahu barbaadu warra fageenyatti hiree dhaloota sadii dhaloota afurii hiree dhaloota eegeree warra bara baraan jiraachuu barbaadutu waan akkasii yaada waan akkasii kana dhimmamaa jechuudha. Ijaaramuu dhaqama. Ijaaramuu dhaqama baay'ee yeroo beekumsaanis ijaaramuu dhaqamna. Lafa teessu maal qotaa lafa baasi yookiin gaaramaa magarsiisa.
Yo mereka harus buat tambah laftu ama laftu roba sana ada timur roba. Samun nama akas. Samun nama lah pada itu roba fi amni mulai rumah di rumah kece jira. Wan ijab pura kalau kemarin itu wah raja. Wan ini gurusan senang kan nuti karena. Wan ini kalau masa orang mas, jadi buah jadi buah nuti orang wabahnya, ulit usne riba namne mah jadi buah masa orang mas, buah orang jadi umat orang mau utasnya buah sana bah kata. Thai sudah jadi obi tim ne, wan ini nuti objek bukan mau bah jadi lah bah ini buah kita nama akan namanya nama kita jiracina buah seperti ini karena gagisdoni amma sedangkan kami berlaku juru namanya kami buah kena kalau kita kan ini namanya wajib ada wajib ada bahwa namanya buat badeni namanya wajib ada wajib enggak bukan ini enggak Gas lo buat gabi kan, wah, gar, wah kalau tahu gitu, mau kisah tuan kalau ini, mungkin dia berkata nih, apa dia sedikit itu aja temu, yo, aku macam kisah itu aja tuh kan, kita bahas gabi kan, bah kesinjalan, yo mana kesinjalan bisa yo dikira, gak tuh ini sih, ini gak, warah habis doang deh, wah ram itu sering. Ya wajib tiga tempat. Hawas ni orang umat ni orang umat di budaya misal seperti era umat ini, era umat ini juga umat ni orang umat bukan aja. Karena kisah wajib pada malik itu, gadam dicari itu, bocah dua akhir orang umat itu akhir gadam orang umat katakan dia waragan begitu. Orang begitu orang mau gue amal orang mau kami butuh cara kita itu kami jeja aburan ni hadib nu sultan sagatan betul orang amalora nan sinan dema anamare natu sidera sagata orang giswani jerlegi walit ko bisa ke so to ta kan den tu